Hoggaan akka carraa OMN bana jiru. Isin arge hiriira godhaa turtan warri Jarmanii. Abdii badii na fakkaata. Abdii badii fakkaata. Firii yoo naannoo firii bakka kan baja. Komaander jenera dhaabatu sawii eessimaanji. Liba koo yaalan liba baydin jeena. Kanaaf imalli gara biyyaalaa damma goone. Hundaru akka osoo kanarraa maqin osoo faca'in nuufi uummata keessan biyya jiru sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattanii maatii keenya bira waan dhaabbattanii maatii wareegamtoota bira waan dhaabbattanii waan qabdaniin kan madaa'e waan wal'aantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudha. Kana bona min yana ma ba kana ga ce wannan ranja umanni bi Germany mootummaa Germany galata guddaa qaba erga gaafa qabsoo ta'e eegan derra kaasanii humna danda'an hunda biyyoota dhumira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessa biyya Germany kana addarbeessa abbaasee as keessa hin fakkaate ragaa ba'uu dandeessa har'allee taanaan biyyoota naannoo sanitti constructive role taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaataman biyya naannaa dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessaa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko galateeffadha galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jira keessa kan warqaa Dr. Shubert silaa isin beekanii Dr. Shubert galatoomi jedhanii osoo bankii akka irratti bitaa kaasee biyya keenya qorataa jira jechuudha. Waan Itoophiyaa afaan Oromoo namni akka isaa beeku hedduu namoota har'allee isin keessa jira galateeffachuu barbaada. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa ka hoggaa dubbatu hoggaa socho'us al lama ganjachaa kuma suuta deemu. Abdii ka jarjara isaatti bira jechisiisaa gurraa fi kana nama seetii hin beeku. Fatiyaa teessuu teessan hundi isaanii hawaasa hoggaan miidhaga hoggaa tarkaanfii Oromoo irratti fudhatamu hawaasummaa Oromootiin du'a ture. Hawaasni Jarmanii garuu aktiivii caalaa cimee osoo bitamin osoo kutitin osoo faca'in tokko ta'ee dhimmaa uffatuun daran caalee waan argateef hogganoota keessaniif isinillee galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala faarii boonee iddoo siree warra dhufe har'a walgahii tun faarii eebba Yaayyaa Bashir haa taasise. Bosona Oromiyaa irraa kaanisee gammoojjii siyaasa qaxxaamuree Asmaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'ee ammallee halkanii guyyaa osoo isinii qabsaa'u barnoota isaa fidee kaleessa eebbifamee ammallee digirii gubbaatee kan gaggeessu yaadamudha. Har'a akkuma jee tokko galatoomaa jechuudha. Lammaffaa haala amma jiruutiin kanneen waliin mari'annee waan gara fuulduraa immoo walii akeekuuf amma gaa sagalee kamiin akka dubbatu fe'e sagalee tun jajjabduu saboota deeggartaa laaftuu isa wayi. Laaftuu haa godhuu dhiisa. Laaftuu waan inni isinii godha nama manguddoo qeerroo miti gartanii garri akka manguddootti isinii haasa'e. Laaftuu godha laaftuu. Oromoo jirtanii mi? Waggoota lamaan dabre waan ta'e na caalaa isin dhufootamu. Nutiidhaa turre rakkoo sadatoo keessa dabartan waan keessa turre irra caalaan isitu beeku. Waan erga dhaabee hubadhu dhaggeeffadhee ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyyaana hunda wajjin maradhee haala biyya keenyaaf uummata keenyaa irratti waan argeen abdii takka takka eegan kaasee booda furmaanni hoo maali? Garamitti yoo kan eegu taate rakkoota nama biyyu keessa jiru keessaa waan argate irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu ni yaala.
yeroo ammatti liidii ummanni kee haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti hin argin keessa jirre keessattuu Oromiyaa keessatti ilmi namaa gurra irraa ajjeefama waan hedduu sin gaddisiisutti himu ajjeechaan babal'achuurraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'e nama dubbatu yoo kana nama shawaa irraa argate tokko mamuttoo tokko maraa nama dhufe namni gurra kan ammaati namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan ammaati kan ka'e namni hoggaa ture yoo dur namni ture hoggaa argame eenyutu ture eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan gadi wal qabatu wanti hedduu si gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti ture hoggaa argame eenyu namni kun jeeqa gaafatu jiru maaliif ture keessa gaafatu jiru eenyu ajjeese jedhanii illee gaafatu jiru ummatuma keenya disensaayiz ta'e hayyuu Suuzan Moontaag jedhamu tokko waa'ee kana bareessee turte ilmi namaa waa'ee waa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayittuu lakkaa'uu dhiisa disensaayiz ta'a kanarraa kan ka'e magnitude of the killing kanarraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'ee haa ta'u sadarkaa kan kaa'e kana geenye jira this is horrible tokko kana lammaffaan ummanni keenya kumaatamaanidha keessa warra wajjin dhaga'ee keessaa nuufi nama haboo malee hundinaa jira ammallee guyyaa guyyaan itti dabalamaa jira namni saba tokko malee hidhamee hin gaafatamu abukaatoon hidhamu maatiin irraa akka dhaga'amu humna hiyyaman jiru haabiyaa qorqorroonni jedhamu jiru deeggarri akka illeetti manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa qaba malee Oromiyaa keessatti Guantaanamoo dhufeetanii bikka margi namaa hin jirre Oromiyaan Guantaanamoo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kanaaf immoo kan biyya maali? Wal waraana. Oromiyaa keessatti Tigraay, Amaara, Affaar, Beenishaangul, Gaambeel, Kibba Oromiyaa tarii naannoo Somaaliitti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war takka wal waraansi waloo kuni dhufaatii diinagdee hamaa geessitee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotaa jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotanne. Kan Amaara gara kaabaa jiru hin qotanne. Kan Affaar hin qotanne. Oromiyaan lixaa waggaa afurii. Takkaan qotanne kan qotanne immoo hin calleessu. Kun hanqina midhaan nyaataa keessatti lola Yuukireen Raashiyaa kana waggaa walitti bitte hanqina midhaan nyaataa hamaadhaan jireenya akka malee akka qaalamu godhee jira jechuudha. Kabira sababa waraansaatiin daldalli akka malee qabbanaa jira. Daldalaan nageenya irraa kaasee oliin gidee waan jiru ta'a. Dambitoonni irraa kaasee magaalaan geeffadee waan jiru ta'a. Kamisee irraa kaasee nan geeffadee waan jiru ta'a. Mataa irraa kaasee nan geeffadee waan jiru ta'a. Adoo irraa kaasee nan geeffadee waan jiru ta'a. Sadarkaa nagaa isaatiin deemu karratti isaa maru ni ajjeefamu qabeenya isaa jalaa hubatamu. Sababa kanaan sochiin daldalaa hedduu nama rifachiisu miti fayyadu. Wallagga yoo qabattan taate daldalaan wallagga waan akkanatti fakkaata. Saamamee biyyarraa ari'amee irra jireessi isaa biyyi finneetti baqatee rakkoo keessa jira jechuudha. Trade volume akka malee gadi irratti deebiin. Lola jechuun wal waraansa jechuun maallaqa ibiddatti dhaqu jechuudha. Baroota kana keessatti taankii gubachaa oole sun, xayyaarri gubachaa ture sun, rasaasni dhugaafamaa ture sun maallaqa sinaa qonnaan bulaadhaaf qaawwa bituu qabu. Maallaqa sinaa barataadhaaf barsiisaa dabaluu qabu. Daree bal'isuu qabu. Maallaqa sinaa fayyaa babal'isuu qabu. Kan
daandiin barbadaa'ee jira, poolisaaronni daalamanii jiran, manneen barnootaa cufamanii turan. Oromiyaa keessatti qofa barattoonni hamma parsantii 30 ta'an keessatti naannolee kana keessatti mana barnootaa keessaa hamanii jiru. Waan kana siirreesii gochuun barbaachisa. Oomishni midhaanii qonnaan bulaan hanga 25 qabu midhaan yookiin facaafamee yookiin immoo kan facaafatee nama. Gama Gujiin gama Wallaggaatti har'a namni buna isaa gurguratee gurguratu hedduu hafuudha. Kanaaf qabeenyi dhuunfaatiin kan mootummaa akka malee macheessa. Uummanni miliyoona 5 ol ta'u saba lolaatiin saba lola adda addaatiin kaaba biyyattii, Dubaayee biyyattii, kibba biyyattii bakka adda addaatti godhatu 5 miliyoon buqqee jira jechuudha. Namni miliyoona 5 addunyaa tokkoffaa baane qabu. Mana madiinaan tokkotti tokkoffaa baane. Akkuma daraartuu tulluu saditti waan gaarii osoo hin ta'in nama buqqaasu lafarra wal buqqaasu mi'eegaa wal mancaasu kan tokkoffaa baate jechuudha. Namni buqqee sun gargaarsa barbaada. Namni miliyoona 5 buqqee jechuun namni miliyoona 5 hirkataa ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 barachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 qotachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 daldalachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 biyya hiyyeetti sanarratti hiyyummaa miliyoona 5 dabalee jechuudha. Sababa kanaatiin investimentiin silaa biyya alaatiin kun biyya hiyyeetti. Investimentiin silaa biyya alaatiin irraa dhufuman. Kasilaan dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyya kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kaduu ni dhaabbata kan jiruus geessaa jira. Sababa kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin sababa lola kanaati. Sababa namni keenya dhume, sababa inni namaa dhiitame. Warri biyya isaan gargaarsan liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundii nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaastu jechuun sababa lolaatiin jalaa yaastu kan gubbaa moomaa ittiin hin na'in kan guyyarraa hirkataa jennee gadi buutee jechuudha. Waan tokko isin jira gaafa nani ba'e birii black market gabaa keessatti 61 birii 61 doolarii tokko 61 har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birii meeqa dabale birii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan ta'u taate gatiin isaa amma kan itti bu'ee jiru. 400 gadi lagee jira jechuudha. Kiraan manaa sanii dhagee jiru. Midhaan sanii dhagee jiru. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi sabbee. Maali waa'ee diinagdee jiru? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen kufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee wal waraansi daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf wal waraansi kun dhaabbachuun diinagdee kana sukkuudhaaf barbaachisaa akka ta'e isiniif naannoo sanyuunitti dabalee dhiibbaa fidee jiru. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black marketii jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii kanneen biroo maallaqa biyyattiin diinagdee biyyattiin maaliif bu'ee gochuudha? Biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadatoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuu uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedhee yaada. Gama siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti dhugaa ceenu sababa cehumsi kun cehumsi qeerroo keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fide kun sababa hadiida irraa ba'uu isaatiin wal qixxiinsa hamaa